namoonni magaalaa Jimmaa fi naannawaa ishee jiraattan hawwii keessan bara dheeraa fi fedhiiwwan keessan hunda kan isinii guutu manni meeshaalee ijaarsaa Zaakir Kamaal handhuura magaalaa Jimmaatti isiniif banameera. Manni meeshaalee ijaarsaa Zaakir Kamaal meeshaaleewwan qulqullina qabanii fi maqaa hin qabne, meeshaaleewwan biyya alaa fi biyya keessaa akkasumas meeshaaleewwan bakka hundatti hin argamne fedha keessan hunda kan iddoo tokkotti isinii guutu qarshii murtaawaa ta'een isiniif qopheesseera. Kana malees namoonni biyya Jarmanii fi biyya garaagaraa jiraattan meeshaalee ijaarsaa fedha keessanii biyyatti bitachuu barbaaddan bakka jiraattan teessanii shakkii tokko malee qarshii barbaadaniin kaffalachuu dandeessu. Iddoon argama keenyaa magaalaa Jimmaa naannoo addaa Ittabaabaruuti jedhamutti Nook fuulduratti argamna. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa 977 66 5 22 irratti nu bilbiluu dandeessu. በከተማችን መሃል ጅማ ላይ አዲስ የተከፈተውን የልባችሁን ዕቃ የምታገኙበትን አንድ የህንጻ መሳሪያ መሸጫ ቤት ላሳያችሁ። ዛክር ከማል የህንጻ መሳሪያ መሸጫ ይባላል። እዚህ ቤት ከውጭ ጋር የገቡ ዕቃዎችንና እንዲሁም የውስጥ ሀገር የሆኑትን የህንጻ መሳሪያዎችን በቅናሽ ታገኛላችሁ። ዛክር ከማል የህንጻ መሳሪያ መሸጫ ኳሊቲ ያላቸውን ዕቃዎችን፣ ገበያ ላይ የሌሉትን ዕቃዎችን፣ የልባችሁን የህንጻ መሳሪያ የምታገኙበት ቤት ነው። በተጨማሪም ጀርመን ሀገርና ሌላ ሀገር ያላችሁ ሰዎች የህንጻ መሳሪያዎችን ማዘዝ የምትፈልጉት ባላችሁበት ሀገር ሆናችሁ የምትከፍሉበትን መንገድ አመቻችተዋል። ለአንድ ወር ሙቆይ የዋጋ ቅናሽ ማለትም ዲስካውንት ስላላችሁ ይሄ ድል እንዳይመልጣችሁ። ዛክር ከማል የህንጻ መሳሪያ መሸጫ የሚገኘው ጅማ ከተማ የተባበሩት ኖክ ፊት ለፊት ታገኙታላችሁ። ለበለጠ መረጃ በቀጥታ ስልክና በዋትስአፕ ቁጥራቸው ማግኘት ትችላላችሁ።